Dhugaamo. Ani gaafi tokko si gaafadha amma shaada jette kanallee namoonni harka kaasan dhagaan ture. Eshi maal na gaafadha? Shaada jechuun booduma na ibsita rakkoon qabu sadarkaa sanarraa na geesse. Maal na gaafattanii nan gaafanne walaala rabbii dhiisi kan beektu ofii kiyyuu kan kiyyuu na deebisan nan bini maal na gaafattanii? Seerota sana kan hin beekne maal na gaafattana? Soolommaan seerota musee shananii macaafota musee shananii jedhi malee amma seera sooloo jechuun naaf haaraadha. Seera sooloo waan kan biraa ta'uu danda'a tarii afaan keessaniin yoo ta'e malee amma naaf haaraadha. Issi akka naa galutti natti himi. Lakkan isin barsiisu gabarteessota kee deebii gaafadhuuti. Issuun ka carraski bohaalaana. Ati immoo osoo hin barsiista ta'e maaliif garaadha bitamtare baramma Yesuus Kiristoos akkamitti raajaa turte duraati. Garaa kunoo kana dhugnee zuruusa nyaannee jiraachaarra hojjennee jiraachaarra bar maal garaa isa qabe eenyutu na gabbara moo nama sin gabbaru namni hin gabbaru of ta'een jiraadha namni na jiraachisu hin jiru tarii yoo rakkadhe yoon fakkeenyaaf dhukkubsa. Si dinqisiifadha garuu ani baay'ee si dinqisiifadha maaliif seete? Maal irratti hundoofteetu maal agarteetu kaleessa lallabaa turte har'a garaa bitamte sagalee waaqayyo maal jedha seete? Eshi. Waaqni isaanii garaa isaanii ta'edha. Waaqayyo tulfina waaqayyo ofii isaatii dabarsee isaan kenne hafuura adoochaa irra kaa'edha. Ammasiif kadhannaanis homtuus hin barbaachisu garaa keetii bitamte waaqni kee garaa keedha ammasiif. Eshi abbaa itti fufi jedhe itti fufime. Annaa amma quuftutti amma siimijatutti garaa keetti daba ofii keetti dabarsee waan si kenneef amma waan barbaades ta'uu dandeessaa ganuus dandeessaa dabarsaniyyuu kennanii Yesuus nama jechuu irra darbanii dabarsaniyyuu kennanii ayina ajjeesanii fannisaniyyuu inni kun nuuf haaraa miti garuu amma warra asirratti ol ba'ee Yesuus nama siin jedhuutu xiqqooshii ani amma akka jamaan kun dhaga'utti namni 450 kun dhaga'utti Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa mootii waaqaaf lafaa ta'uusaa. Brother, kau akkuma ballee balaa batanii baay'ee Yesuus gooftaa. Yesuus geetaano. Akkoo jedhan kana sitti fakkaatin. Amma hin barsiiftoote barsiisaa amantii yoo ta'e amma namuusa qabaadhuuti. Rabbiin beektaa miti amoo rabbiin sodaattaa mi? Ante bino heelichi. Attaawqi binde lemin tawaraallee. Inde. Atam xobbeedha baromaan beektu xobbee waan taateef amma maallaqaaf taarta malee rabbis. Hin beektu amantii kee bu'ii bakka siree siraa tan qabu siree siraa taraa soollee. Leemiti kana barsiisa. Seerota sooloo iyyuu beeku jedhee bara amantii duwwaa Yesuus duwwaa cuuphaa duwwaa isa jedhan sana shanan iyyuu hin beeku bara kanumallee hin beeku. Kanumallee namuma kanallee baranneetu si dhufee si barsiisa kan. Chess. Perfect. Bah. Bah. Amo. Asika. Mal. Asika simbiloo gattere. Eka. Simbiloo kanaan jettee. Maaliif koy? Nan koose abshir. Ayyee. Aten selama. Abraham kufaa kan jedhu sun akkuma maqaa keeti kufaadha. Chi sono batte a Roma malaayikaa on soom bikin Mee koppiliin kinaa godhaa piliin namni bishaan kun waarningiin irra jira daraa rabbi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee koppiliin kinaa godhaa piliis mee gara jira koppiliin kiif kofuusiyaa. Hoffee.
Dubbadda ijoollee warri kaan lallabadhaa. Maaf dhibba lamarra jira moo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa qaalii akkam? Akkamati? Nagaa kootu jira wallahi. Baga jiraatta dhugaa. Ani walumaanuu gajjalaas gararraas warri jirtanii hunduma keessan hoyyuti. Akkamii jiru? Keessan. Nagaa kooti jiruun bareeddudha. Yaa. Gaaffii amma gaafataa turte nama biraa argisiiti siifaa deebisanii. Akkuma nama amantii babsaa beeku amantii masaallee beeku bar amantii isaallee gattaa'ee baranne bar amma soolaa kana shanan dirqama pirotestaantummaa keessatti gaafa cutuun cuuphameen dura Gaafa cufuun dhaggeeffadhu. cufee. Afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Inni dhaggeeffadhu. Jara dabar jara yookaan jira afaan kobbee kan galu dhaggeeffadhu. Gaafa intinii sana baratama kan. Wal qabanna silaatu kana dhagaan afaan kun malee. Soolaa sana pirotestaantii sana amma soolaa sana gaafa cuuphaa baratta asii galee soolaan sun shanantu jiru maal jedhaa? Amantii duwwaa, Yesuus duwwaa, ayyaana Waaqayyoo duwwaa, kitaaba qulqulluu duwwaa, ulfina Waaqayyoo duwwaa. Dhageesse. Dhageesse. Kanumallee hin beekan jechuudha. Kanatu hin beekin gaaffii si gaafatu maayimiin. Inkaan gaaffisa kanatti darbuudhaaf immoo wanti hundumtu sadarkaatti hin deeman qaba. Sadarkaa isaatti hin deeman malee fayyuu hin deeman. Akkas wallahi duraachi xumuree dhufee gaaffii gaafataa. Kan ofii hin baranne hin beekne kan namaarraa godhaa gaafatu otoo san hin baratan. Kan keessa jiru waan isaan beekne. Si arrabsa Lagalchi. kottu ol gali kottu biraaza kottu na arrabsa kottu seen kaam daboofi jedhitti fufi biraaza Nagaan siif haa ta'u ammoo koo akkam naga jirta? si arrabsan jennee Arrabumatu kana bar nagaan siif haa ta'u jedhe. deebilee haa ta'u arrabsu Dachaa nagaan gooftaa si haa baay'atu. akkamati Hafuura hamaa si marsee naannoo ka'ee dhusirraa hidhu gooftaan. hafuura hamaa Hafuura hamaa sammuu kee xaxeetti olii gadi yaada akkana gooftaa olii gadi soofee amma siyaasa biraa keessa galcha beektaa namoonni gara biraatti jijjiiranii onlaayinii godhuu danda'an yaada damma haasoftu kan. hafuurri hamaan by English language even spirit jedhamu even spirits mee hafuura hamaa jechuun maal jechuudha naa himuu dandeessa even spiritoota kan Hafuura hamaa jechuun waan miidhaa namarraan ga'uu danda'a. Watamma haasaatti malee haasofni kun miidhaa namarraan geessa. Brother kallattii sana eegi kan si gashanii. Kallattii isaa Yesuus isuma kama dura beeksisanii wanti jijjiirame hin jiru akkuma beeksisanitti nagaan siif haa ta'u turii ciao bye bye. Kanumaaf sente bye bye. Kan hin gaafadhaamu afur